يكرمون أفكار. أهلا يا رمضان يا شهر القرآن، أهلا يا رمضان مرحبا يا رمضان، أهلا يا oduu gaddaa qabna. Godina Baaleetti abbaan ijoollee lamaa jira awwaalee duuti itti murtaa'e. Akka ogeessi seeraa himanitti abbaan yakkamaa ta'e ilma isaa tokko ajjeesee kaan immoo jira awwaale. Abbaa fi haadha caalaa dhala ofiitiif eenyuyyuu hinaanu ture. Taateen tibbana godina Baaleetti raawwate garuu amantaa kana shakkii keessa galcheeti jira. Akka qorattoonni yakkaa himanitti dhala abbaan ajjeesee dhokse ormatu yaa'ee guyyootaaf barbaadaa ture. Ajjechaan suukaneessaan daa'imman lamarratti raawwate hawaasa ganda aanaa madda walaabuu keessa jiran rifaatuu keessa galchee jira. Yaaddoon isaanii warra du'eef qofaa miti, egeree warra jiraniifis ture. Murteen haqaa yeroo gabaabaa keessatti murtaa'e garuu yaaddoo isaaniif furmaata akka fidu hawwu akka dafees raawwatuufis eegaa jiru. Haati ilmoo ishee lamaan abbaa waliin ganama geggeessite eegasii ijaan hin agarre ammallee gaddumaan akka cabdetti jirti. Abbaan murtii du'a irratti darbe miira gaabbii hin agarsiifne jedhu ogeessonni seeraa. Akka abbaan alangee godina Baalee obbo Kadir BBC'tti himanitti ajjechaan torbaan muraasa dura akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 24 bara 2015 raawwatame. Himatamaan qorannoo booda yakkamaa ta'ee fi adabbiin irratti darbe immoo Muhammad Abdurrahman jedhama. Nama umrii waggaa 30 keessa jirudha. Abbaa ijoollee 5 ture. Gaafa ajjechaa raawwate ganama ijoollee umrii 7 fi 6 Ziyaadii fi Araarsoo jedhaman abbaa waliin horii tiksuuf manaa bahan. Obbolaan lamaan hangafaa fi quxusuu turan. Abbaan looniif re'ee wajjin tiksina jechuun manaa fuudhee bahee kan ofii manatti deebi'e galgala ture. Akka ogeessi seeraa dhimmicha mana murtii dhiyeessaniif falmaa turan himanitti galgala gara manaatti yoo abbaan deebi'u haadha warraa isaaniiti ijoollee obbiraa dhabe jechuun himan itti hime jedhu. Ollaa fi firri akkasumas namoonni itti dhiyaatan ijoollee re'oota tiksuu ba'an qeetti deebi'uu dhabnaan barbaachuu jalqaban. Barbaachi kun kan torbaan guute ture. Kanuma keessa garuu hawaasni abbaa ijoollee shakkuu eegalan. Kunis amala abbaan agarsiisee tureen jedhu obbo Kadir. Osomaa barbaadan hawaasni naannoo ijoolleen itti awwaalaman yennaa gahan karaa sana akka namni hin gorre abbaan ijoollee ajjeesee dhokse ni dhoorga jechuun abbaan alangee kun dubbatan. Akka galmeen poolisiitti reeffi akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammajjii bultii 2 bara 2015 argame. Kunis erga ajjechaan raawwatame torbaan tokko booda jechuudha. Foolliin reeffaa yeroo dhufu naannoo kana yeroo ilaallan boolla san argan. Boolli sun qotamee gaafa ba'u reeffi ijoollee achi keessatti argamuu himan. Ijoollee 5 maatiin kun qaban keessaa 3 hafanii fi walirratti dhalatan kanneen ajjeefaman booda kanneen dhalatanidha. Hawaasni abbaa shakkina jechuun poolisiif abbaa alangee aanaa madda walaabuutiif eeruu kennuu himu. Qaamoleen seeraa ennaa qorannoo eegalan shakkamaan amanuu dubbatu obbo Kadir jecha amantaa kanneen ufumaa isaatii kennate jechuun anumatu ajjeese jechuun haala itti ajjeese hunda isaa 1-2 jechuun lafa kaa'e jechuun dubbataman. Akkaataa ajjechaan itti raawwate yommuu himu ajjechaa raawwate haala suukaneessaadha jedhan. Tarii osoo dubbatu yookiin amanuu abbaan baatee yeroo gabaabaa keessatti baruun rakkisaa ta'uu mala jedhu obbo Kadir yennaa yakkamaan amane kan ibsan. Ilma isaanii waggaa 7 qottoodhaan erga si'a 2 rukutee kufee ilmi boodaa boolla awwaal diigessaa yookaan awwaaloo jedhamu keessatti gate. Itti aansuun mucaa isa lammaffaa kana osoo hin ajjeesin lubbuudhaan akkuma jirutti mataa gad deebisee boolla awwaal diigessaa kan ijoollee lamaanuu boolla tokko keessatti gatuu himan. Akka yakkamaan himetti ilma isaa tokko ajjeesee kaan immoo jira awwaale. سبحان الله. كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله أكبر. رسولها الرب وأنباء أسيه سرين تكوتيسا أتالي كه بنين سدن سودان كان بكماته رسول ربي الرب سمودك أمتما كيسا نمتشتك إن أمتك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام. نبياتي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم.
ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عليه الصلاة والسلام يا أخي صل على النبي